lakkoofsa 3 mootichi garuma waaqayyo kan tagarsiisu maatii isaa ol keessaa namni hafe tokkolleen jiru jedhee gaafate Ziibaan immoo mootichaaf deebisee ilmi Yoonaataan tokko jira inni immoo miilli isaa lachuu naafa jedhe inni immoo miilli isaa lachuu maal naafa jedhe argol gaafadha ela waaqata kannaan jedhe mudannoo jireenyaaf karaatti naftu jedhiin jedhe waaqayyo mesagalee bareedaan mudannoo jireenyaaf jedha ayyaatiin anne karaatti nafu jedha dubbadha Fada namni kuni Mephibosheth namni jedhamu kun haadi akkuma kee ji'a 9 garaatti baatte indeesse gaafadhate mucaan kun miilla qaba harka qaba guutuudha hin dhalatee gaafa dhalatee jedhu haadi isaa mucaan dhaladhe jettee namni immoo koo nama jedhe kana baga gammadde jedhee harka fuudheera mucaan kuni barni dhalate bara Israa'elitti lolli hamaan ka'e waan ta'eef guddiftu mucaa kana fuutee tufidduu akka tasaa kuftee miilli mucaa kana lachuu maal ta'e naafa nama gaafa ta'u namni kuni ofii gaarummaan godha yoo ta'eyyuu abaabiliin isaa gaarummaa godhanii qabu eenyuuf waaqaaf miti namumaaf godhan haa ta'u malee gaaf tokko keessa gaaf tokko Daawit maal jedhee ani jedhe yennaani sabayii qomoo Saa'ol keessaa nam dhafe yoo jiraate Yoonaataan jeetan gaarummaatti agarsiisaati namni hafe tokkollee hin jiru jedhe yennaan Ziibaan akka jedhe Ziibaan ilmaan 18 qaba maatii baay'ee qaba akka jedhe jira tokkotti jira inni iyyuu miilli isaa lachuu maal naafa beeta mangistii miti mana bunaattuun ta'u nama naafa kan ammoo as finnee waan bu'aa buusu miti waan ta'eef wajjin bashannanuu hin dandeessanii beeta mangistii keessa wajjin deemuu hin dandeessanii nama qaamni isaa hir'uu tokko jira inni immoo biyya Loodibaar mana Makiir ilma Ameeliin jira ennaan mootiin akkana jedhe waan miilla dhabeef karaatti nafuuti dhaqaa waamaa jedhe waan barumsatti kufteef waan yaadu wanta waan hunduu sirkaa badeef karaatti naftu waa dhagayeera mudannoon jireenyaa bara sanaa karaa sinnaa biyyi jabeessi ameeni Paaster Muniiroon akkana jedhe yeroo kitaaba barreessu manniti waggaa baay'eetti dadhabdee ijaarte yoo abiddi ka'ee gubee badee waan ta'uu qabuuf ta'e jedhi madhiisi maleessa isa gubate duukamuuf hin gubineen waan ta'uu qabuuf ta'e jedhi dhiisee malee mana gubate yaadnaan situ gubataan namooti baay'een gaafa rafan waan dhufe rakkisu isa waggaa 20 du'a kaakilee isaanii hakkoo isaanii abbayyee isaanii yookaan immoo haadha isaanii duutetu amma waggaa 20tti ekeraa dhufe dura dhaabatee boosisa biyya keenya dubartii tokko jirti arrarraa kana yoongalee na ilaallaan hin boosi maaliif boosi beektu hiriyyaa keenya tokkotu du'e mucaa wajjin guddan gaafa na ilaaltu maal jedhatti mucaa gosa du'e yaadadhattee boosi Ada cobaran shefaya mit. Arko kafata arawan dubada. Wanta darbe sana nyeram fata. Isa dura keti geru namito ko sula fura chuindera. Sagale jabada mudanno jire nyam jera yati. Inni nabi ada me karati na fujada fratraja. Enyu fakate embegu mudanno jechun wanta tu timbarbadi nakata sana marati tau jechun. Amen. Wanti nu ta'e akka tasaa wanti nurratti ta'es baay'eensaa akka tasaati namichi kun barbaadee hin cabne namichi kun barbaadee naaf hin taane gaafa naafa ta'e jedhu namoonni baay'een isa miila hin qabne moodhaan magaalaa Gidaamii jala biyya tokko hin deemee taajilan ture mucaa tokko daakuniidha bishaan nu buusti wati buddeen nu laatti baay'eetti gammade garaan keenya agartuu hin qabdu abbaan dhufee akka jedhe maalni mucaan kun ijishee maal ta'e ennaan mucaa godheenaan guyyuma tokko baatee mudanno makkata saatiin itu mucaan ko akkas taate nama keessaati dur baay'ee bareeddi waraqaa sadii dhufee erga gaafa ijishee keessaa badee garuu namni tokko hiriyyaan iyyuu dhufee nagaa gaafatee hin beeku Amen. Gaafati mudannoo hamaan sirra ga'u namni iyyuu sirraa galagala cubbuu qabdii laata habaarsa qabdii laata lagaruu akkamiti inni si mudate kaleessaame akkati boraasoftuuf ta'e malee akkati karattaftuuf hin taane argoo gaafadha akkam boraasaaf narratti ta'e malee jedha ayyaati akkam karattafuuf narratti hin taane jedha fudhate raajaa ennaan waaqaa kannaan jedhu tu oshin bununu buusaartu kottuun jenne mana tsariin qabdu ennaan mana tsarii afurtu narraa cabeette gaafa lafa laaduu narraa lafa bu'ee cabaa kanarraa kan kee namni hunduu yoo itti fee inni kan darba inni kan birrii fanaa kenna kadhattu na si'aa jette ennaan waaqaa kannaan jedhe mucaa kanaaf jedhee qaamaan sochoosuun qabaa mucaan kun biyyaaf eebbataati inni seedhaaf yaadee wanta agartuu dhabdeef karaatti nafunaan jedhe waaqayyo
mucaan kuni akka tasaatu laga buna beektu laga buna gaafa deemtu utuma buna funaantu shamarree taatu malee isa bunuma kana yaabdee cirti natti fakkaata bunarraa si gigaattee gaafa lafan bu'a jettu bunni agartuu keessa badee agartuu keessa lafa bu'e gaafa agartuu keessa dhangala'ee badu mucaan kuni argaa namatti hin toltu garuu daaqunii waldaa kiristaanaati maarreen na waaqayyo bisa mucaa kanaaf yaade agartuu waan ishee dhabdeef karaatti nan bisu mucaa kana biyya kana keessa ulfinaan baasanaan jedhe waaqayyo Arko kafatta mudannoon bara sana si mudateme isatti boraasoftuudha malee isatti ittiin teellaa namatti haftu miti namni kaleef jabeesse mudannoon jireenyaadha inni narragee kaleessa jedha ayyaati bakka ta'e jedha andurattan deema jedha ayyaati nama baay'ee kan rakkataa jiru ekera wagga diddamarratti dhufe dhabate ati kosin achi geessam ati kosin akkas taatamedha kanaaf akka jedhe Phaawulos ani isa booddee kotta fayyaduu dhiise isa dura kootii harka keessa galfachuudhaan maal ta'een jira itti aggamaan jira harka jenna qabatta har'aan booda waan darbeen irraanfatta waan dura kee yaadda amin jennu anama mudannoon keessa darbeeggeen qaba atis mudannoo keessa dabartee as keessa qabda mudannoon sirratti ta'e kaleessaa sun bakka ta'e maaliif hin jedhe beektaa gaaf tokko waltajjii argatteetu bar tokko kanatu ta'e bakka ta'ettee waa dhugaa baata miidiyaan borsi waamu miidiyaatti dhattee borbir dhaabattu maaliif si waa beektaa mudannoo makeef si waamu mucaan tokko akka addunyaatti gurra ishee guddaadha miidiyaa addunyaatti waamu akka maal jetta waa'ee gurra keetii gaafadhan baay'een gammadan akka addunyaatti tokko faadha gurri koo dheerinaanitti akka cholla qabatta yaa nama mudannoo hamaa isa wagga darbe teessee tilmaamtu isa dhiisi darbee hojjaalaa jira isa laati abaaba namni baay'ee malaasaa beektaa sadi bara sana taatee haasaa bakka ta'e inni ameen namni kuni akka tasaa naafate akka tasaa mana namaatti gale mana namaa gaafa ta'u maal eeggata erga namni irraa nyaatee eeggata namni naafaaf teellaalaat namni nama qaameerruutiif ijoollee kennaa fedha malee kottu wajjin nyaanattiin hin jiru namni kun akka namaatiin gabboon fedha isaan turre deemutu fedha isaa ture namni kun teellaa namaa taa'uun fedha isaan turre namni kun zariin isaan zarii mootoraa turan garuu akka namatti dabarfamee kenname mudannoo jireenyaarraa kan keeggatame gaaf keessa gartoo garuu akkana dhibootiin gaarummaan itti agarsiise nama dhalate gaarummaa argeen beeknetti maalan godha gaarummaan itti agarsiisa argu qabatta karaa fira gaarummaa nagarre karaa abbaa mana gaarummaa nagarre karaa lammii kee gaarummaa nagarre yoo ta'e inni galmeen gaarummaa baatu har'a galgala waaqarraa sii banama sagalee guddaadhaan iyyakkadha jedhi mudannoo jireenyaa jedha ayyaati eebbinaaf yaadame jedha ayyaati karaatti nafu jedha afratti na jira harka chol qabata ergaan qaba mudannoon sirratti ta'e bara sanaamee baga ta'e bor waan caalu sii ta'a amen wanti nurratti ta'e waan qosamin isaan bineensota eenyu jedhedha arga qabatta bor yeroo alli bari mandaratti boosuu waamamta safaratti boosuu waamamta sabara maqaan kee badee maqaan kee ol kee